Inni tokko yeroo inni walitti hammaatu yeroo inni wal lolu maaltu lolsiisa seetan jedhetti garanaas jedhetti itti sanyii dura immoo wal lolu garanaas tokko dhufti garanaas ancufa gidduutti tufaa abbaan kana dhaamsee immoo waa'ee inni wata qabu sodaatullee dhaamsuu qabdaa dhaamsinaan bakka lolatti galtee jechuudha kanaafi diinni egaa akkas nama gootii walitti sinattee dhaabattee laatti jechuudha. Dhuftu waaliin dhufte diinni dhufu diinni seexanni akka seeraatti mana qulqullummaa kan inni jedhutti jechuudha yeroo dhufanii maqaa abbaa kan ilmaa kan afur qulqulluu jedhanii yeroo barri bukeetti of tasaallaman meetira 40 booddeetti irra deebitee isheenumti sila duukaa haasofsiisaa hamachiisaa waan adda addaa gochaa ushururuu jechaa dhufte gaafatti basma gaafa isheen jettu wayi atti kaatee mu'attee booddeetti deebitee jechuudha. Yeroo kana ineetti yoo lapheen ishee cabee lapheen nama sanaa yoo cabee waaqayyoo keessa fuudhe afur qulqulluuti keessa gala. Yoo immoo lapheen ishee asuma keessa taa'ee tankolii kana yaada kana xaxaxana sakaan ol kaasa gabbuusa irreeba yoo ta'e gadi baanaan kan booteetti galtii isa booda hojii waan jedhaatti jechuudha seetan. Kanaaf jedhee Kiristoos yeroo dubbate maal jedhe kan si abboomamanii fi ankoonaa kenneetti kan si nabboomamne warroota si hin bitamne naaf kenneetti jettee garuu fudhadhu foon isaanii fudhadhu lubbuu isaanii garuu waan tokko gochuu hin dandeessu lubbuu nama sanaa waaqayyo bichaadha kan waan barbaade gochuu danda'u malee seexanni ajjeesuu hin dandeessu ajjeesuu garuu hin joorsisi ittiin taphatti foon isaanii hin garafti kan abjuudhaan akka kun seexana si waliin geessitee gannata daddarqamaa sanaan neessitee ittiin taphattee lafa geessi Eda akkasumatti qaachaa bulee ekeraan bukkee yaa bulee abbootiin yeroo haasaa akkasumatti akkas yaa ture akkas ta'e ture jedhu kanaaf itti taphatti fooniin jechuudha. Waaqayyo kanaan waa washuu nuyi ijoollee Kiristoosiidha. Waaqayyo Kiristoosii qabanneenaan booddeetti hin deebinu. Kanaaf diina koo yoo waaqayyo duukaa deemu baadhee diinni na booji'a inni jedhamu seexanni akka isheen nun boojjineef jechuudha. Ishi faarfachuudhaan maqaa abbaa ilmaa afur qulqulluu waaqa tokkootti amannee Sirra addaan bahee sidii sandeemaa irbaanni jireenyaa si biratti argama. Sirra addaan baanaa diinaan hin booji'amaa yaa waaqni isinii abdiin koo si uumaa. Sirra addaan baanee sidii sandeemaa irbaanni jireenyaa si biratti argama. Sirra addaan baanaa diinaan hin booji'amaa yaa waaqni isinii abdiin koo si uumaa. Si jaalatanii kan si tuffatanii abboommii seera kee hin eegnu jedhanii dhumni isaanii tolu eegaan fokkisanii ummattoonni sodoome biddaan dhumanii. Sirra addaan baanaa sidii sandeemaa irbaanni jireenyaa si biratti argama. Sirra addaan baanaa diinaan hin booji'amaa yaa waaqni isinii abdiin koo si uumaa. Akali chada dini kona marse nalek sudafe kiyo sadirse naradan bayin setan galagale gargar sakya byade kolu setegale. Sirra addaan bahee sidii sandeemaa irbaanni jireenyaa si biratti
argama sirraa addaan baanaa diinaan hin booji'ama yaa Waaqni isinii abdiin koo si'uma sirraa addaan baanaan warri gungumanii kumbeektamii sadii altakaan dhumanii kan seefana ba'an mo'atanii galuu gooftaa koo si malee eenyuun toonuuf galuu sirraa addaan bahee si dhiisee deemaa barbaadni jireenyaa sirraa addaan baanaan diinaan hin booji'ama yaa Waaqni isinii abdiin koo si'uma sooranni mana kee kan waaleen hin kaafne hiyyeessis dhaabasaa onkaa kan hin dhabne mi'eeffadheen argee jireenya mana kee kiyyoo koos nan gatee hiriiree gartuu kee sirraa addaan bahee si dhiisee deemaa barbaadni jireenyaa si biratti argama sirraa addaan baanaan diinaan hin booji'ama yaa Waaqni isinii abdiin koo si'uma yaa Waaqni isinii abdiin koo si'uma yaa Waaqni isinii abdiin koo si'uma. Waa'ee faarsaa isaatiif abbaan faarsaa kan galateeffameef kan eebbifamee nuuf haa ta'u. Akkasuma Waaqayyo abbaan keenya faarsaa ergamootaa kan qulqullootaa kan raajootaa kan simate kan keenya sittuun tuffateen Waaqayyo nuuf haa simatu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.